Ani fuula Waaqayyoo kanan dhaabbadhu Gabreelidha. Akkam jirtu daawwattoota keenya. Baga ayyaana ergamaa qulqullaa'aa Gabreel kan waggaan kabajamee ooluun isin gahe. Ayyaana kana kabajachuudhaaf magaalaa Finfinnee irraa kiiloomeetira 32 fagaannee as ganda baadiyyaa Gullallee mana kiristaanaa qulqullaa'aa Gabreelii Gullalleetti argamna. Ayyaana kana kabajuudhaaf nu qofa miti kan bakka kanatti argame. Miseensonni waldaa duukaa bootaa wiirtuu sulultaa, miseensonni bartoota dilbataa mana kiristaanaa qulqulluu Sillaasee sulultaa, akkasumas miseensonni waldaa dargaggoota mana kiristaanaa qulqulluu Sillaasee sulultaas nu waliin imalanii asitti argamu. Maarree daawwattoota keenya milluu kaameraa keenyaan waan waraabbanne akka ijaaf gurraaf tolutti gulaallee qindeessinee kan isin biraan geenyu ta'a. Irra deebi'uudhaan baga Waaqayyoon ayyaana kanaan isin gahee jenna. Daawwattoota keenya ammaan kana abboonni keenya tajaajila keessaa erga xumuranii booda taabotni bultoo Waaqayyoo teessoo kabajaa isaarraa ba'uudhaan mana kiristaanaa si'a sadii naannee gara teessoo kabajaatti deebi'uutiin sirni galatoo yookiin immoo sirni qulqulleessaa ni raawwata. Nuunis taateewwan bakka kana jiran hordofuudhaan kan isin biraan geenyu ta'a. Ayyaanni ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Tole daawwattoota keenya akkuma argitan kana taabotni bultoo Waaqayyoo ta'e teessoo isaa kabajaarraa ka'uudhaan faaruuf ililleedhaan uummataan marfamee haala argitan kanaan haala miidhagaa kanaan mana kiristaanaa naanna'uudhaan Waaqayyoo uummata isaa eebbisaati kan jiru. Mee kiristaanonni ayyaana kana irratti argaman gammachuu akkamii qabu? Dubbiseera itti dhiyaadhaa maqaa keessanii fi eessa jiraattu? Tole maqaan koo Mangistuu Raggaasan jedhama. Kanan jiraadhu ganda Saakallaati. Ayyaanni kun akkasiin kabajamuu isaatti gammachuu akkamii qabu? Dhugaa Waaqayyoo guddaa baay'een gammadee haala yeroo kana wal qabatee ayyaanni kun karaa ho'aa kanaan kabajamuu isaatiin baay'een itti gammade. Keessattuu ani bakka kanatti kanan galateeffadhu barattoonni dilbataa guyyaa isaanii yeroo isaanii aarsaa adda addaa itti godhaniito hawaasaaf cinaa hiriirsisanii hawaasni irree isaan faana hiriire rakkoowwan hedduun odoo jiraatu akkanatti bifa kanaan akka kabajamu kan taasisreen isaanii kanaaf ani baay'ee itti gammade. Tole meegaa manni kiristaanaa kun bulchaas hin qabu, yaa'isa bakaas hin qabu. Ergaa akkamii dabarsitu mana lubummaa kanaaf? Ergaan ani asirratti qabu
mana amantaa kana silaa kan hooggansa mataa ofii hin danda'e qabaachuu qaba ture. Ammatti garuu hoogganaan amma ani beekutti kan hoogganaa jiru barattoota dilbataati waan ta'eef ani mana lubummaa aanatiif anan dabarsu mana amantaa guddaa kana kan namoonni baay'een itti fayyina irraa kan argachaa jiru kana ijoollee kana bira dhaabbataniitoo akka deeggaran ergaan dabarsan. Sirriitti gammachuu qabna. Gabrielin biyya keenya abbaa keenya sirriitti nu gammachiise kunoo maatis asitti barsiifannee hojii mootummaa hojii gurguddaa qabanii jiru. Daa'ima keenya baradhaa daandii waaqaa gabbaa karaa Gabrielii deebi'aa namni baay'een gazzabaan akka hin sobne lubbuu keessaniin ta'u foon keessaniifis hin ta'u karaa amantee ortodoksii deebi'aa jennee gorsaa jirra. Ani dhaltaa biyya kanaatti asootan dhaldhee guddadhe ammaa fi sultarran jirta maqaa kishee warqinaa saayilan jedhama. Har'a garuu manni kun cufamee akka nafne maqaa ijoollee tanaatii fi keessummoota saalaa dhufe kanaan amma kana oo'ee haala kanaan ayyaana kanarra kabajuu dandeenya. Baay'een itti gammadee gara fuulduraatti waan baay'een hojjennee tan abdii guddaa qaba. Isa abdii isaatti itti kadhannee isaan jirra gammachuu shaggaadha. Dhuguma sabakaa gubaanis erga dhaabbatee ture. Amma immoo dhuguma ijoollee sanbattamaarii kanatti amma sanuu gargaarsa godhanii qeessonnis immoo hojii kanarra jiranii ammallee durillee shillaalanii qiddaasumallee itti fufanii amma ammaatti nu kadhachaa jiranii. Gara fuulduraattis amma garuu manguddoonis maatiinis itti cimeetu akka hojjetanii bataskaana nu guddisan jennee tasaaba qaba. Qaama olaanu mana lubummaanaafis ta'uu danda'a rakkoon mana kiristaanaa kanaa maaltu fala jettu. Amma koomitee haaraan nuuf filatamee fuulduratti nama taabota kana tajaajiluu danda'u odoo bakka nu bu'ee nu hojjete gaariidha. Amma manni amantaa kun kufe ammatti danda'u bulchaan qabu bulchaan hin jiru koomiteen jirus battanee ji'a tokkorra hojjetu hojii qabee nan hojjedha jedhee hojiirra ga'e hojiirraa diiganii rakkoo kanatu mana amantaa kanarra jira. Amma kana balaa warra dilbata sanbattamaarii kanaan hani taqaaqamee amma kanaa xiqqoo hojjechaa jiramu malee baay'een walaa kufee jira. Amma fuulduratti wal geenyee mari'annee mariidhaan uummata baafnee uummanni nu mari'atee uummata wajjin taanee manni kun akka nu guddatu yaada akkasiiti. Egaan daawwattoota keenya manni kiristaanaa Gullallee Qulqullaa'aa Gabreelii kuni bulchaa mana kiristaanaa hin qabu, yaa'ii sabakaas hin qabu. Bakka yaa'ii sabakaas bu'ee bakka bulchaa mana kiristaanaa kanaas bu'ee mana kiristaanaa kana tajaajila isaa akka itti fufu taasisaa kan jiru miseensa bartoota dilbataa mana kiristaanaa kanaati. Isaan waliin turtii gabaabaa goonaa. Tole galatooma waaqayyo isiniif haa kennu. Maqaan koo kan addunyaa Geetuu Baqqalaan jedhama. Kan hafuura koo Hayila Sillaasee. Ani iddoo kanatti sa'aatii kanatti jechuudha mana amantaa kanatti barataa dilbataa miseensa ta'ee akkasumas immoo gaheen hojii kooti kutaa barumsaati. Tajaajila waldaan dilbataa kennuun alatti mana kiristaanaa kana maaliin tajaajilaa jirtu maaliin deeggaraa jirtu nu ibsi. Dhugumatti manni kiristaanaa kun seenaa abbootirraa akka dhageenyutti mana amantaa jaarraa tokko lakkoofsisaa jirudha. Haa ta'u malee manneen amantaa kanatti yeroo baay'ee qorumsi illee ni baay'ata. Qorumsoota yeroo baay'ee itti baay'atu keessaa akka addaatti kan ilaalleef yeroo baay'ee nullee kan dhukkubsu maalidha bulchaa dhabuu ishiiti jechuudha. Manni kiristaanaa keenya bulchaa hin qabdu. Sababa bulchaa hin qabneef hanqinoonni hagana hin jedhamne kan mul'atudha jechuudha. Kunis maalidha fakkeenyaaf manni amantaa keenya walitti hidhansa sa'aatii kanarraa kaasee beete kanatti wajjin hin jirtu yookaan mana lubummaa aanaa wajjin hin jiru jechuudha. Bulchaan yoo dhabame illee manni lubummaa aanaa
yoo callisellee nuti hin callisnu jechuudhaan tajaajila barataan dilbataa kennuu qabuun alatti illee kan kennamaa jiru jechuudha. Innis maalidha? Fakkeenyaaf ayyaanni waggaa yoo dhufe barattoota dilbataa kana nyaata qopheessuudhaan walitti gugguuruudhaan uummata hirmaachisuudhaan kan hojjetu barataa dilbataa kana. Akkasumas immoo barsiisaa qopheessuudhaan faarfataa qopheessuudhaan manni akka baratu gara kanatti kan affeeru barataa dilbataati jechuudha. Dhugumatti ayyaanni tokko yoo dhufu silaa taa'ee kan mari'achuu qabu jalqabatti mana kiristaanaa hojii raawwachiisota yookaan koreedha. Bulchaa ture. Bulchaatu barattoota dilbataa dubbisa ture. Garuu nuyi barattoota dilbataatu ija bulchaan hin jirreef gara koree muraasa jiranii deemee abbootii deemanii ayyaanni dhufe akkam goonu jechuudhaan kan qophii kana qopheessan barattoota dilbataati jechuudha. Ammallee dhugumatti wantoota mana amantaa kana keessatti hanqatan hanqina guddaatu jira. Innis maalidha? Fakkeenyaaf jenereetarri waggoota hedduudhaaf kireessaa turre maallaqaan baay'ee rakkachaa turre jechuudha. Garuu bara kana immoo barattoonni dilbataa tokko lama jechuudhaan miseensumti qarshii walitti qabuudhaan naannoo qarshii 78,000 jenereetara bitanii guyyaa dheengaddaa kunoo har'a ittiin tajaajilaa jirra. Kunillee gammachuu guddaadha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Gara fuulduraatti illee immoo hanqinni mana amantaa kanatti tajaajilummaadhaaf kan nu hanqatu baay'eetu jira. Montaarbollee bitachuudhaaf hawwii keenya qabna. Uummata biyya alaaf biyya keessaa qabannee waan kana ni raawwanne inneeti itti yaadaa jirra. Mana lubummaanaaf ergaa maalii dabarsitu? Egaan akka barataa dilbataa mana amantaa kanaatti mana lubummaa aanaatiif ergaan dabarsu yoo jiraate ilkaan hidhii malee hin bareedu jedha. Dhugumatti manni amantaa keenya hanga yoomitti mana lubummaatiin adda taatee jiraatti. Hanga yoomitti abbaa dhabdi, hanga yoomitti immoo koree dhabdee jiraatti. Kun nuuf gaafii guddaadha. Har'a akkanatti barattoota dilbataatiin hirkatamne yoo manni amantaa kun deemtellee boru qorumsi adda addaa dhufaa jira. Isa sanaaf akka abbummaatti manni lubummaa jiraachuu qaba. Akka abbummaatti abbaan yookaan utubaan mana kiristaanaa jiraachuu qaba. Bulchaan jiraachuu qaba. Koreen jiraachuu qaba. Kana isinis ilaalcha keessa galchitanii manni lubummaa aanaa waan kana hojiirra akka nu ilaaltan dhimma kanallee garteessanii akka nu ilaaltan maqaa Waaqayyootiin sin gaafan. Yaaduu natti ibsi galateeffannaa ulfaadhu. Galatooma. Maqaan koo Mariir Fiqaaduun jedhama. Ani kan tajaajilu manuma amantaa kanatti walitti qabaa barattoota dilbataati jechuudhaani. Yaa gammachuun keenya daangaa hin qabu. Dhugumatti manni amantaa keenya mana amantaa dagatame akka bulchaa aanaattis wanti nu bulchaa qabnu hin jiru. Garuu gammachuu nutti dhagahame amma nadhee ibsuu hin danda'u. Hundaanuu galatoomaadhaan Waaqayyoon gati dadhabbii keessanii isiniif haa baasu jennaan jechuudha. Nuti sabakaa waa'ees hin qabnu. Akkuma bakka waan aangoo mana kana keessaa qabnuutitti ittuma buunee abbummaadhaan tajaajila mana kana keessaa warroota koree muraasa waliin ta'uudhaan akkuma yeroo ayyaanaa walitti qabamne ayyaana kana nagaadhaan akka dabarsinu hojiiwwan kana hojjechaa jirra jechuudha. Ayyaanni ergamaa qulqullaa'aa Gabreelii mana kiristaanaa Gullallee qulqullaa'aa Gabreeliitti kabajame kun haala kanaan miidhagee akka kabaju kan taasisan miseensota waldaa duuka bootaa wiirtuu sulultaa irraa dhufan akkasumas miseensa barattoota dilbataa mana kiristaanaa qulqulluu Sillaasee sulultaa irraa dhufan akkasumas immoo miseensa waldaa dargaggoota mana kiristaanaa qulqulluu Sillaasee irraa dhufanidha. Miseensota kana keessaa muraasa dubbiseera. Maqaa kee fi waldaa kamirraa dhuftes? Tole, maqaan koo Adaanaa Taambiruun jedhama. Barattoota dilbataa qulqulleettii Sillaasee irraa hin dhufe. Waldaalee duukaa tokkummaa uumtanii haala kanaan dhuftanii immoo baadiyyaatti haala kanaan tajaajila kennitanii uummata hawaasa naannoo kana jiru tajaajiluu keessanitti gammachuu akkamitti isinitti dhaga'ama? Kun mana kiristaanaaf maal fayyada? Hiiki isaa maali?
Tole nuuf gammachuu guddaadha barattoonni dilbataaf waldaan duukaa bu'ootaa dargaggoonni mana amantaa qulqulleettii Sillaasee waliin ta'uudhaan tajaajiloota gurguddaa mana amantaa keenya keessatti taasisaa turree jirra. Baadiyyaa keessa immoo akkuma beektan manni amantaa baadiyyaa keessa amanaa baay'een hin jiru kan jiranis ayyaana waggaa irratti dhufuun baay'ee rakkoodha waan ta'eef maaf deemnee baadiyyaa irraan tajaajila jechuudhaan garanatti dhufnee jirraati. Namoonnis tajaajila keenya kanatti baay'ee gammadoodha jechuu barbaadna. Barattoota dilbataaf waldaaleen tokkummaa akkasii uumuun kunoo mana kiristaanaaf maal fayyada? Obboleewwan tokkummaadhaan yoo ta'an akkuma jedhame kanaaf tokkummaan keenya baay'ee mana amantaa keenya fadee jira waan ta'eef iddoo biraarres tokkummaa kana warraa fudhachuudhaan waaqayyoo waliin ta'uudhaan tajaajiluun akka qabnu ergaa keenya gamaa isiniif dabarsina. Ani bakka bu'aa dargaggoota magaalaa Sulultaa mana amantaa Qiddis Sillaasee Sulultaatirraa hin dhufe. Jilli waldaalee sadeenii kun naannoowwan magaalaa akkasumas baadiyyaarra deemee ni tajaajila. Hiikni isaa maatii kiristaanaa yookiin kiristaanota baadiyyaa irratti dadhaban kakaasuudhaan akkasumas maatiiwwan kiristaanaa hedduu walii fiduudhaan ayyaana akkanaa waliin deemnee kabajnaa jechuudha. Akkuma wangeela irratti caqasamee jiru obboleewwan waliin yoo ta'an gaariidha jedha waan ta'eef wangeellis mana kiristaanaa ni cimsaa ni jabeessaa diinagdeedhaan illee akkasumas hariiroodhaan illee akkasumas afaanotaan illee tajaajiluudhaaf mana kiristaanaa ni cimsaa waan ta'eef baadiyyaa irratti immoo naannoo magaalaatti namoonni ni baay'atanii baadiyyaa irratti immoo namoonni kiristaanaa xiqqaa waan ta'eef san cimsuu fi akkasumas amantii kiristaanaa kana babal'isuudhaaf waldaan kun sadeen waliin tumsee hojjechaa jira jechuudha. Maqaan kiyya Guutaa Kabbadaa jedhama. Kan dhufe mana amantaa qulqulluu Mikaa'el Dabrasaayil Gaariyyii Marabichuu irraa dhufe. Egaa akkuma beekamu uummanni keenya baay'een isaanii naannoo magaalaatti kan isaan filatanii naannoo baadiyyaa keessatti immoo manni amantaa baay'een isaanii hin daawwatamu jechuudha. Abbootummaanis haa ta'uuti hawaasa magaalaa keessatti malee gara baadiyyaa kana baay'een ariifatanii nuti immoo manni amantaa keenyas baadiyyaa keessatti rakkoo hedduu qabdi mana amantaa keenyas yaa ta'uuti malee nu immoo barattoota asii hojii yeroo hundaa ayyaana kamirratti iyyuu wajjin taanee tokkummaadhaan mana amantaa baadiyyaa kana ni tajaajilaa jechuudha. Manneen amantaa baadiyyaa baay'ee tajaajilaanis baay'ee gadaanadha. Sababni isaa namni baay'een isaa gaafa barumsa baratu gara magaalaatti kan isaan deeman waan ta'eef magaala keessa yoo baadiyyaattis tajaajille eebbi waaqayyoo hin namnu waan ta'eef keessattuu immoo manneen baadiyyaa keessa jirani odoo yaadanne. Gaarii kan godhan dubartootni jiru obsa godhaadhaan waaqa wajjin turu kan kee garuu isaan keessa addaa yaa Maariyaam ulfinni kee guddaa yaa Maariyaam ulfinni kee guddaa gaarii kan godhan dubartootni jiru obsa godhaadhaan waaqa wajjin turu kan kee garuu isaan keessa addaa yaa Maariyaam ulfinni kee guddaa ulfinni kee guddaa kasoominaa fi garaa laafummaan kee sirraa baranne nuti ijoollonni kee akkamitti gochaa kee ibsinaa yoo maal jennee garaa si cibsinaa gaarii kan godhan dubartootni jiru obsa guddaadhaan waaqa wajjin turu kan kee garuu isaan keessa addaa yaa Maariyaam ulfinni kee guddaa ulfinni kee guddaa. Itti gaafatamaa kutaa miidiyaaf odeeffannoo wiirtuu sulultaa kan ta'e obboleessi keenya dargaggoo Mootii Dinquu na waliin jira. Tokkummaa waldaalee fi barattoota dilbataa kana maalirraa kaataniitu uumuu dandeessanii yaadi ka'umsaa maali? Egaa jalqaba irratti wanti tokkummaa keenya akka tokko taanu nu godhe hunda keenyaafuu manni amantaa takkittiidha. Sanarra dhaabbannee waldaalee jiranii mara walitti qabnee akka waldaattis barattoota mana dilbataa Sillaasee akkasumas immoo dargaggoota magaalaa walitti qabuudhaan mana amantaa takkittiidhaaf eegga dhaabbannee tajaajila keenya bifa ho'aa fi tokkummaa qabuun irratti hojjechaadhaaf kan turre jechuudha. Barattoota dilbataa wajjin walitti dhufeenyi keessan jaalalli isin qabdan maal fakkaata? Iddoo biroof muuxannoo ta'uu kan danda'u maaltu isin bira jira? Jaalalli keenya gidduu keenyatti cimaa ture. Sanarraa ka'uudhaanis sagantaawwan garaagaraa gubaa'eewwan garaagaraa fi tokkummaadhaan manneen amantaa baadiyyaa kana qofa osoo hin taane iddoo bireerra bal'inaan deemaa kan turre ta'uu isaati jechuudha. Kana daran cimsuudhaaf wanti yaaddan maaltu jira? Waan karoorfattan qabdu?
keessattuu tokkummaa kana gara fuulduraatti karoora nuti qabnu manneen dilbataa baadiyyaarra jiran tokkummaadhaan akkaataa kamii walii tajaajiluu akka qabanirree akka karooratti qabannee jirra. Akkasumas manneen amantaa rakkina garaagaraa keessa jiranirree manneen baadiyyaarra jiranii wantoonni isaan barbaachisu dhaqnee qaamaan gaafachuudhaan akkasumas immoo maal akka isaan barbaachisu irree qoranneen booda maallaqa walitti qabuun irree wantoota rakkoo mana amantaa san ta'e wantoota tokko tokko guutuudhaaf kan yaadaa jirrudha jechuudha. ayyaana kana irratti kiristaanonni wareegii isaanii qaqqabeef galchii isaanii mana kiristaanaaf laataniiru. Akkasumas ayyaanni kun haala kanaan akka milkaa'ee miidhagee kabajamuuf qaamolee garaagaraa tumsa taasisaniif barattoonni dilbataa mana kiristaanichaa waltajjii irratti galateeffataniiru. Firiyoota lammaa qarshii 2,000 Tizitaa Caalaa qarshii 2,000 ijoollee biyya hambaa jiraatanidha jechaadha. Gannat Bazzaa qarshii 1,000 Walda Maariyaam Eebbisaa 2,000 magaalaa Sulultaa kan jiraatu. Jootee Girmaa qarshii 500 walumaa galatti naannoo qarshii 10,000tiin hirmaatanii Fiqaaduu Addunyaa qarshii 5,000 Abbabaa Baqqalaa qarshii 5,000 Geetuu Baqqalaa qarshii 10,000 Caalaa Sisaay qarshii 2,000 Zabdee Igguu qarshii 1,000 Iyyerus Siyyum qarshii 1,000 obboleessa keenya Alamuu qarshii 1,600 Fiqaaduu Antikkuu qarshii 1,000 Warqinaa Saagilee qarshii 500 obboleessa keenya Silashii Ayiluu qarshii 20,000 abbaa keenya Lubaa Xibabuu Ayiluu qarshii 2,000 isa hanqate manni amantaa itti guutuudhaan walumaa galatti qarshii 78,250 jenereetarri bitamee amma tajaajilaa kun jiru kun akka mana amantaa kanaaf oolu taasisanii jiru. Ilil jedhaati Waaqayyoon galateeffadhaafidha. Daawwattoota keenya ayyaana ergamaa qulqullaa Gabreelii kan waggaan kabajamee oolu sababeeffachuudhaan as ganda baadiyyaa Gullallee mana kiristaanaa Gullallee qulqullaa Gabreeliitti argamuudhaan qophiin isinii qopheessine kan hanga yoonaa daawwattan ture. Sagantaa kana ogummaa kaameraatiin waraabuun ana waliin kan ture Daanyuu Stuudiyooti. Akkasumas immoo qophii kana qopheessuudhaan kan isin waliin ture an Mirreessaa Tujjubaati. Yeroo biroo qophii waldaa duukaa bootaa biroon walitti deebinaa. Akkasitti nagaa Waaqayyoon tura.